نجران جنيتي مالي بلسيني بدون هندب umriin nuti qabnu jeequmsaaf miti jaalachuufuu nungeessu kophummaan kan bareedu mana fincaanii keessatti qofa aangoon kan itti ummata bulchan malee kan ittiin ummata doorsisan miti ani waanin rafuuf gooftaa kan hin rafne waanan qabuuf hangamuu yoo ture harmaa fi mootummaan kufuun isaanii hin oolu fuula hinaaffaan gurraachesite dibatni hin cululuqsu bara re'ee ta'uun barbaadamutti hoolaa hin ta'in utuu barnootni uleedhaan namaaf gala ta'ee harreen piroofeesara taati turte hangafti tooftaa jireenyaa wal danda'uudha nama hin tuffatin injiraanu surreen nama hikkachiisti har'a moo akkami fuulli kee ifee jira maal arkatte qarshiin ani liqeeffadhe hundi isaa kafalamee jira hay isa arkattee kafalte kaleessa qarshiin qabu hin jenne ati dhugaa keetii qarshiin qabu ammoo namicha liqiin irraa qabuutu du'e hello aboo maal taatee badde dhiyeenya kana singarree maaltu si mudate aboo dhiyeenya kana dubbiin akumatti akka tattaateetiin amma karaa dabuuf kanaan deemu jira karaa biyyatiyyaa wanni an dhagaye sun dhuguma moo olola namaati dhuguma dubbii yaabboleeyso hay akkamitti akkas ta'e yaabboleeyso wallaahi wabillaahi an dhugaa rabbiitiin siimaa 10 fi 12 jidduu waan jiru san wajji rakkachaa olu dadhabe hay mukkure abba guddaan keessanuu Khadir ministeerri 11 otoon du'in dura bardhaamsa ajaa'iba takka isinii dabarsanii turan hin dhageessan malee maal jee yaabboleeyso maal jedhe beeyta gaafa du'u deemu otoon du'in dura foor ufitti hin kaasinaa foor gaafa isinii kaate waraanni Afrikaatu dhaabuu hin danda'u gorsa kana fudhachuu dhabuu keenyaaf badii teenya akkanaa wal gadhiisaan eessa jirtii mi'aaf maaltu malaree ammoo wanti tuni dhuguma sirraa kaate moo si duuba waa jiran naduuba waa jiran sanumaaf hin firraa rakkadheetuma deeme atilleen najisamtee jirta yakka dalayde kanaafi qeerroon xaaramtee galuu qabda malee akkanatti illee gadi waan sidhii sannatti hin fakkaanneeti haa mee jedhi waa hundaafu wayyaa rabbii gorsa ajaa'ibaa miira qaama namaa hunda dhudhuunfatee ijji imimmaan buusa gurri dhaggeeffatee qur'aanaaf hadiisaan jecha mimmidheeysee foon qofaallee miti qalbii nama seena lafeeyyuu caccabsee maal wanna akkana mi'aayu sagalee addaatiin keessa koo dammaysee akiraas na yaadachiisa yoo garii na rirrifachiisee yaa lubbuu too hubadhu hin usin dhageeysee obboleeysi koo dhufe qilleensi nasrii bubbisee egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaa qophii teenyatti akka boharaa jirtan abdii qabnaa mallee isin boharsuuf darangaa nashidaa takka isin hafeerraa nashidaan kun illee gaa munashidarriif lafaa dhufaaran keessaa obboleessa keenya munashid Abdusalaam Arsii egaa nashidaalee hedduu qaba achi keessaa nashidaa takka isin hafeerra jechuudha inshallah nashidaa tanaan boharaati walit dachaanaa jechuudha yaa ilaahi anta yaa ilaahana yeroo hunda yaa rabbi si khadhanna nuntaasisin warra kuufifatana irraanu dhaabatummaan kan kee diinaa nun sochoosiin diinirraa koomeetinna nuuf kannikaa jannataa kan kee feenaa yaa bolaa koo jannanni mana qarooha
kan tawbatuuf kan hin qabne qaxaroo badii hujuuf kan hin kennineef yeroo rabbii wajjin kan hin waamne waan biroo hariifadhaa gar jannataa yaa dhiiroo dafgar toobaa hin kenniniif yeroo akka nuuf taa'u jannanni mana horoo yaa bolaa koo meemee wal hin miidhinaa haqa walii wal jalaan fudhatinaa kan islaamaa zulmiinuu dhoowwa diinaan zulmii irraa of eegaa xiqqaa guddaan zaalimootaaf jahannam kan saamindaan yaa ibaadii inni harramtu zulmaa alaa nafsii nun jedha rabbiin guddaan waja'altuu baynakum muharramaan kanaaf fagaadhaa hundaan zulmii irraa akka argannu dhangaa jannataa irraa rabbii khiyyaa yaa mooticha alamaa qullaa nun kaasiin guyyaa gaaf qiyaamaa nun taasisiin warra taa'ee nadaamaa kan salphatee ol aseenu jahannamaa rabbii kennaa nusi maali maal qabnaa imaam ibnul qayyuum al-jawziini akkana nuun jedhanii nuuf dhaamanii lubbuu tantee har'umaa bitachuuni kunoo siif dhaabbateera gabayaanii osoo masii harka jiru wantun duniyaa har'a laafaa jannataa bitachuuni soomaaf salaataa zakaa baafachuuni gatiin isaa kan deebi'u jannataanii nuuf dhaamanii imaamni hayyoon suni yaa bolaa koo bar jannanni bareeda warra rabbiin sodaatuuf ta'e qooda sodaa rabbii dhabnaan hin qabdu qooda zaalimtootaaf jannanni ta'e hooda isa dinnaan beeki rahmaan siin ooda siifis hin dhoolu gaabbiin guyyaa booda siifis hin dhoolu gaabbiin guyyaa booda siifis hin dhoolu gaabbiin guyyaa booda rabbiin ni bitaa bar mu'mina irraa lubbuudhaa fi horii isaanii irraa jannatal firdaus kenneefi jijjiirraa addunyaarraa nuuf godhee beey'uun sharaa yeroon kenniin kan binnu guyyaanarraa carraa qadhaa har'umaa khayrii maraa yaa bolaa koo kan rabbiin sodaattanii yaa kan hojii hamtuurraa of eegdanii kanneen yeroo hundumaa tawbattanii kan umrii keessa laattan kidmaa diiniif siniif haa kennu mindaa jannataanii siniif haa kennu mindaa jannataanii siniif haa kennu mindaa jannataanii guyyaa tokko namni gabaabaa tokkoo fi namni dheeraan tokko walitti dhufanii namichi gabaabaa aboo maa khabaru samaa warri samii maal odeessaa jeeni namicha dheeraa kana gaafata dheerattee waan ol kutteef waan dachii quban qabdu jechuusaati inni dheeraan immoo yaaboo waan ajaa'ibaa odeessanii dhaga'i ja'an kullu qasiirin finnaar namni gabaabaan hundinuu kan ibiddaati jedhanii jedheen kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan teenya gaatan arraan tana qopheeffannee tana fakkaatti bimbiraatiin walitti deebi'uun keenya inni lugaa yoo rabbi jedhe egaa sagantaa teenyattis akka gammaddanii fi akka warra baratanis abjii guddaadha isinirraa qabna egaa kanaaf hanqinaaf jabina qabnullee gama raadiyoo daandii haqaatiin nuungaa isiniin jenna sagantaa ittaanu irratti waa'ee jaalalaatiin wal qabatee jaalala jechuun jaalala dhugaa jaalala jechuun maal waan jedhamu irratti gaa yoo rabbi torbaan ittaanu waan dhiyeessinuufi achi asitti immoo namoonni waan takka tana wal qabatee gama
keessaatiin nu erguu ni dandeessanii hirmaachuu ni dandeessanii inshallah yoo rabbi jedhe torbaan itti aanutti bifa kanaatiin dhufuu dandeenya du'aa nu godha du'aa walii goona egaa sagantaa tana gaggeessaa kan isin wajjin ture an Awwii Khadiri anis Iidoo Alii Musaati ogeestiin Kaamzaa Booranaa wajjin ta'uun ture egaa obboleeyyan keenya hanga torba walitti deebinuu fi torban gaarii isin haa ta'u horaa bulaa deebana